Obboleettiin Saayiduu Sumayyaa haala ajaa'ibaatiin ishee bashannansiistee nyaata garaa ishee affeertee egaa waan ishee irraa barbaachisu immoo gaafii baay'ee ishee gaafatteetii turte. Garuu Sumayyaan deebii akkamii isheedhaaf deebiste hedduu garaa nama nyaata dhugaa dubbachuudhaaf. Egaa obboleettiin Saayiduu ulataa guddaa Sumayyaadhaaf ooltee silaa aga ammaatitti yoona kan mana hidhaatitti Sumayyaan teessu mana hidhaa isheen teessu obboleettiin Saayiduu immoo mana hidhaati ishee baaste. Egaa dheengaddas dhageessaniitii jirtu garuu akka waan ijoollee itti argisiistu akka waan kun isatti haraaramuudhaaf jettuu fakkeessitee raawwattee itti fakkeessatii turte jechuudha. Saayiduu gaafan ija isaa keessa laalu gaafan maal jedhu dubartootni amma sanaa isa doobsu malee isa wajjin jiraachuu fi miti maal jettee raawwattee taasaatii turte jechuudha. Gin isiiniyyuu bakka akka ati jaalala isaaf qabdu akkanattuu si argeetiin jira. Baay'ee isa jaallattaanii jetteeni taasaatii turte. Har'a immoo maal jetteen bareedaa dubbiin garagasha ta'e ijoolleen kan koo asiin jiranii haati koo duutee baddii malee ijoollee koo natti hin kennitu fidee itti argisiisuu hin danda'u jechaan jechuudha kan isheen jirtu. So baay'ee tokko nama gaddisiisa maali yoo jettani ishiin amma obboleettiin Saayiduu achi baatee biyya sanaa baatee dhuftee achiyyuu dhuftee odoo achi jirtuyyuu immoo ishiin akka mana hidhaatii baatu ishee taasisuun ishee akka isheen xiqqoo garaa keessa laaftuuf akka isheen garaa isiidhaaf garaa laaftu barbaadeeti jechuudha. So garuu isiin kun argitaniitii jirtu akkam akkasiin taate dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko nama hintinii jette. Gin egaa dhuma isaarratti maal akka ta'u hin beeku inshaallah rabbitu beeka maleedha. Egaa ishiin sun immoo obboleettiin Saayiduu waan gallakkistu miti akka jettutti akkuma jecha ishiirraa dhaggeeffannettu waan akkasitti dhiistu miti jechuudha. Maaliifini ana amma inni na qabee jira amma ammayyuu ani sodaachan jira na ajjeesayyuu jedheetini sodaachatii jira. Yoo tooni jette otoo daa'ima isaa ijaan argee simmeetiin amma inni keessa jiru kuni irra dhaabachuu danda'a dhiisuu ni danda'a. Kanaafuu wanti kun sirratuu qabaa jechaa jechuudha. Ishiin suni wanti kun sirratuu qabaa. Daa'ima kana achi haa dhufeetoo isi wajjin jiraatu yookiin immoo isaaf faana jiraatu yookiin wajjin jiraadhu siin jechuu kan koo otoo hin taane ati dhugumaan yoo na jaallatta taate yoo jaalala koo qabda taate yoo dhuguma maatii keenya jaallatta taate ijoollee kana fidiiti haala kam keessattuu ati haadha kan kee amansiisuu hin dadhabdu. Haala kam keessattuu haadha kee amansiisuu hin dandeessa. Haadha kee amansiisiti ijoollee kana fidiiti akka inni ijaan argu taasisi. Boodallee deebistee raawwattee achi haadha kee biratti deebistatteeni. Innaa ishiin ganaa iccitii sagaa waa'ee biraatti haasofti jechuudha. Sumayyaan akkuma irraa dhaggeeffattanitti ganaa haati koo molokseedha. Ijoollee biraa oofuu hin barbaaddu. Ani gaafan daa'ima biratti galchuu rakkadhee tanan daa'ima akkan godhu dhabnaanan ishee biratti galche malee akka isaan muluma isii biratti jiraataniifuu miti kanan galchee. Kanaafuu amma immoo kan hundinuu ta'ee gaafan immoo ijoollee kanaa kaleessa biratti galcheera har'a immoo yoo naa kenni jedheeni naaf hin kennitu. Kanaafuyyuu ani homaa waan tokko waan hin godhu jedhuun tokkollee hin jiru. Hin danda'a yoo ta'e ofii isaatii dhaqeetii haa fidu jettee jechuudha. Dhumarratti akkuma dhageessanitti ከቻልክ ልጆችህ ጎንደር ነው አሉ ሂድና አምጣ ሴዲዬ jechaan turte jechuudha akkuma dhageessanitti. So kuni waan baay'ee tokko garaa nama nyaatudha. Maaliif mucaan kunis isee kana dhimma isii miti otoo obboleessa isii haadhoo isii silaa gara obboleessa isii gortee obboleessa isii kan gargaaruu qabdu obboleessa isii wajjin kan ta'uu qabdu gara isii taatee obboleessa isii achi aansitee ishee ofitti aansitee akkuma obboleettii isiitti qabdee jechuudha. Isee mana hidhaatii isii baastee isiin kana hundumaa kan gooteef maaliif akka daa'ima kana ijaan arguu barbaaddeet jechuudha. Daa'ima kana akka isaan hin rakkanne obboleessi isiis immooyyuu daa'ima kanaaf jedhee umurii isaa guutuu akka inni hin boonye kanaa jettee jechuudha. Kana hundumaa kan goote garuu amma isheen kun ammas maa inni lafa jala deemti jechuudha. Dhugaa dubbachuudhaaf jemmar Sumayyaan lafa jala deemti dhugaa dubbachuudhaaf jechuudha. So kanaafiyyuu
kana hunda gochuun ishee garuu baay'ee tokko nama gaddisiisa. Maaliifin daa'ima kana haala kam keessatti iyyuu yoo ta'e boruu isaanii otoo inni jabeessee daa'ima koo arguun barbaada. Daa'ima koo na jalaa fuuteetii deemtee arguutiin barbaada otoo jedhee gara seeratti himate hin danda'a. Seeraan gaafachuu hin danda'a jechuudha. Otoo gara seerattiin isii gaafate akka barbaadetti funyaan isii qabee raawwatee bakka jiranii daa'ima kana fichisiisaa ture jechuudha. So akka inni immoo haala kana mijeeffatee akka inni daa'ima kana akka haala sanaan hin arganne maaltu eentu akkana godhe obboleettii isaati jechuudha. Gara isii goortee raawwattee isa ofirraa achi qabdee isii ofitti aansitee isii mana hidhaatii baastee odoo mana hidhaatii bahuu baattee akkasittiyyuu qabrarra jettee haasofti natti hin fakkaatu jechuudha. So balleessi guddaan eenyu bira jira? Isii sana bira jira. Isiin sunis immoo waatu siqa wayitu jira. Tarii yoo achi baatee ani akkasittiin isa ofirraa achi qabee ishee ofitti qabee akkasitti ishii mana hidhaatii baase kanaan garaa laaftee raawwattee ijoollee kana nutti argisiisuu dandeessi ijoollee kana itti argisiisuu dandeessi kan jettu yaada kana keessa siitti yaaddate jechuudha. Garuu Sumayyaan yaada kallattii yaadaan jirtu sharrii malee jechuudha. Sharrii yaadaa jirti. Otoo sharrii yaaduu baattee kana hundumayyuu hin gootu turte. Silaa waan isiin jetteen tole jettee raawwattee ijoollee kana fiddeellee itti argisiistee odoo biratti gatuu hin taane fiddeetuma itti argisiistee yookiin immoo bakka tokkotti beellama walii godhatanii daa'ima kana itti argisiistee fudhattee deebi'uu ni dandeessi jechuudha. So ijoolleen iyyuu waggaa dheeraa turanii jiru. Kun waggaa 2 guutuu waggaa 2 ol ishee xiqqoon faana immoo waan beektuyyuu natti fakkaatu. Hin beektuyyuu jechuudha. Ishee jabditti taate malee ishee xiqqoo waan beektuyyuu natti fakkaatu jechuudha. So kanaafiyyuu osoo akkas gootee namnis jaalalli har'a namni ishiidhaa qabu kunis akkuma jirutti itti fufee maatiin isaas akkuma isee jaallatan kana har'as borus jaalaluma kanaan itti fufanii akkasuma immoo namoonni gara sooshaal miidiyaatiin isii hordofus keessa isaaniitti itti qabamaatii deema. Maaliifiin daa'ima kana maaf irraa dheessitiin maal rakkoo qaba yoo ilaalanii kan jedhu jira. Akkuma nuti amma jennu kana namni biraas daawwattoonni ishee warri ishee jaallatan kan akkas jedhan hin jiru jechuudha. Fakkeenyaaf namoonni baay'een kana dura baga guute Sumayyaa jagna እንኳን እንደዚህ አረግሹ እንኳን እንደዛ አረግሹ እንኳን በዛ ወጣሽ እንኳን በዚህ ወጣሽ አንጀቻኔ ቱራኒ amma hundi isaaniiyyuu maali ishiitti garagaranii jiru jechuudha. So nama kun xilaata ofitti baay'isu diina ofitti baay'isuudha. So kanaafiyyuu wanta boru sirratuudhaaf jiru wanta boru immoo gochuudhaaf jirtu tokko har'a otoo akkasittiin ishiillee garaa ofitti jabeessuu baattee akkasuma namoota daawwattoota ishiirree jaalatamtoota ishiirree garaa ofitti jabeessuu baattee gaariidhaan jedhaan akka kan kootitti garuu Sumayyaan baay'uma tokko garaa jabaattee jirti. Maaliif akka ta'e garuu naaf hin galle. Egaa miidhamuu fi abbaadhumatu beeka. Namni namaaf hin beeku waan miidhamte waan rakkatte isheetu beeka. Gin otoo garaa laafteetu ijoollee itti argisiiste namatti tola.